amma kan nurraa eegamu injifannoo keenya sirnaan qabachuuf tursiisuu bulchuu. Itoophiyaan biyya keenya fakkii Afrikaanu taana kana dhaabuu kan danda'u wamtu hin jiru. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo eedila addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin dhaqqabuun isinin jedha an mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaa gara chaanaala kanaatti dhuftan. Waa'ee Saaliyaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Jidduu kana waa'een Saaliyaa miidiyaa irratti dubbii adda addaa kaasutti jira. Namoonni hedduun wanta garagaraa jechuutti jiran. Warroonni itti duulanis jiru. Warroonni ammoo jabaadhu jegna teenya goota keenya jedhanii cinaa dhaabatanii faarsaa jiranis hedduu. Asirratti waa hedduu kaafneeti jenna. Viidiyoolee gaggabaabaa hedduus jidduun isinii buusuudhaan ni kofallanii taphanna zanaafataa jenna. Waa irraas barattu. Qophii barnoota suuf keessaa qaba jechuudha. Egaan kana keessatti wanti xiinxalliin hedduutu jira. Xiinxalloota garagaraa haasaa kiyya sittiin isinii dabala viidiyoo irraales ni barattu. Saaliyaan maal hojjetaa jirti? Duraanoo maal hojjetti? Gara fuulduraatti hoo maaltu isirraa eegama? Nuti akka sabaatti akka saba bal'aatitti maaltu nurraa eegama wanta jedhu wajjin ilaalla. Mee gara viidiyoo isa jalqabaatti isin dabarsa. Viidiyoo jalqabaatti isin dabarsuudhaan duratti Saaliyaan arma dura wantoota garagaraa taphachaati turte. Wallee qabsoodhaa, wallee jaalalaas wallee saba kana faarsu sabawan Itoophiyaa keessatti saba Oromoo ka ukkaamfamee cunqurfamee yeroo dheeraadhaaf dhokatee badee ture irratti gaada garagaraa kaasuudhaan kiliipii garagaraa hojjetaa ittiin faarsaati ture. Hojii boonsaa garagaraas hojjettee turte. Mee viidiyoo waa'ee Abbaayyaa isin taphatte keessaa kan ammaa osoo hin taane viidiyoo duraan taphatte tokko isin seensiseetiin deebi'a. Na faana tura. Egaa akkuma dhageessan kana viidiyoon kun kan gadhiisame almost baatiiwwan hedduuf turee jira. Wanta haaraa miti akka amma baaste Abbaay kan jedhu kanaan duratti viidiyoo kana baastee turte. Viidiyoon kun akka ajaa'ibaatti taphattee jirti. Tapha ajaa'ibaa taphatte jechaadha. Walaloon isaa yedaloon isaa akkaataan isiin ittiin taphatte akkaataan isiin ittiin dhiyeessite hedduu nama gammachiisa. Namatti tola jechaadha. Abbaayyaa fi siyaasa maaltu walitti fidaadha? Walaloon isaallee walaloo hedduu bareedaadha. Walaloo hedduu namatti toluudha. Garuu achirrattis namoonni tokko waa jechaati turan akka ammaa kana ammoo OA ol ba'ee duulli garagaraas irratti godhamuu baatu jechaati turre waa jechuutti turre dhakaa itti darbataati turre. Saaliyaa saamii sagal heerumanii sagalee dhiiraa baran jettee wanta garagaraa keessa deemtullee Saaliyaa saamii bara durii yeroo akkaan jirtu yeroo isiititti qabsooftu turte. Namni akka Saaliyaa saamiititti adda bilisummaadhaaf waraana bilisummaa Oromootiif buusii buuse miidiyaa kanarraa iyyee iyyisiisee labsa dabarsee Oromoo kana kakaasee Oromoon akka qabsaa'ota keenya cinaa dhaabbatan warroota godhaa turan keessa Saaliyaa saamii isii takka. Gaafa sanitti isii jaalataa, gaafa sanitti isii kabajaa, isii faarsaa. Har'a gaafa isiin paartii biraa deeggarte itti duuluun safuudha jedheen amana. Oromoon wanti gochuu qabnu tokko yoo jiraate maayini. Namni tokko mirga abbaa fedhe deeggaruu, mirga abbaa fedhe jaalachuu, mirga abbaa fedheef wallisuudhaa akka qabu beekuun dirqama kenna. Egaa kanaaf namni tokko yoo paartii tokko jaalattee paartii tokko wajjin ture gaafa paartii san dhiisee gara paartii biraatitti dabre mirga isaati abbaa fedhe haa deeggaru jennee dhiisuun hedduu barbaachisaadha. Mee Abbaayyaaf siyaasa maaltu walitti fida? Ka jedhe erga taphattee sirbi kun turee jira. Hedduu jaalatama ittiin argattee jirti warroota isii jaalatan biratti jechuudha. Warroonni biraa immoo akkasumatti jibbaa fi ceephoo kan irratti kaasan jiru. Mee ammas wallee biraa waa'ee Abbaayyaa kanaan wal qabatte keessattuu walleen kun sirboota Amaariffaatiin walitti dhiyaatan. Sirboota Amaariffaa akkaatama warri afaan Amaaraa sirbuun sirbite. Wallee ajaa'ibaati kunis erga walleen kunis urga bahee turee jira. Wallee kaawwan itti dhufna. Mee ammattis kana isin seenseen deebi'a qalbiidhaan na faana tura.
walaloo fi yadaloon isaatu hedduu namatti tola. Akkaataan isiin itti walliste, akkaataan isiin itti sirbite hedduu namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf laggeewwan Afrikaa gurguddaa qabnu keessaa Abbaayyaa isa tokko siyaasaa fi Abbaayyaa maaltu waliif fida akkuma jalqaba jette nuti yeroo hedduu biyyattii san keessaa Itoophiyaa tana keessaa uf dhiibna, Itoophiyummaa tana keessaa of baafna. Kun akka kootti akka anaatti jechaadha wanta sirriitii miti. Nuti abbaa biyya sanii ta'uu kenna amanuu qabna, uf amansiisuu qabna. Biyya san keessaa of dhiibnee uf baafnee biyyattii san ormaaf kennuuf saba biraatiif kenninee biraa dhiyeessuun barbaachisaa miti. Biyya san keessa teennee mirga keenya kabachiifnee kabajamnee jiraachuu dandeenya. Kana gochuu osoo dandeenyu biyyattii keessaa of dhiibnee of baasuun biyya saniin ala of godhuun hedduu barbaachisaa miti. Egaa kanaaf egaa Saaliyaanis yeroo tokko wantoota garaagaraa wanta isirraa hin eeggamne dalaydus yeroo tokko ammoo qabsoo keessatti walleewwan isiin sirbaa turte, walleewwan isiin amma dura gadhiisaa turte wallee akkuma safaadhaatitti ilaalanii bira dabaranii miti. Wallee yoomuu onnee sabaa keessaa hin baafne. Shaakiraa addunyaa hunda taatee jirti. Shaakiraa ta'uu waan salphaa miti dhiiroo. Saaliyaataan Shaakiraa Oromoo jennee ittiin faarsaa ture. Daansii isii akkaataa isiin sagalee itti baaftu, tooniin isii wantoonni isiin dalagaa turte hedduu nama gammachiisa, namatti tola. Oromoo keessaa nama akkanaa qabaachuun waan guddaadha jennee itti faarsaa turre. Ittiin boonaa turre. Har'a ammoo isiin paartii biraa deeggarteef itti duuluun garagallee quba itti qabuun barbaachisaa miti jedheetiin amana. Namni tokko akkuma jalqaba irratti jedhe abbaa fedhe deeggaruu, abbaa fedhe jaalachuu, abbaa fedhe wajjin kaardii darbuu mirga qaba. Kan akkasumatti beekuudha. Yeroo hedduu nuti Oromoon nama tokko waan gaarii nu dalagee yeroo gaarii saba kanaaf dabarsee umrii isaa saba kanaaf fixee itti hidhamee itti dararamee itti baqatee gaafa dogongora xiqqoo dalage dogongora saniif deebinee dhagaa itti duula garaagaraa duula nurraa hin eegamne irra goona. Duulli sun ammoo akka namni sun daranuu gara badii deeme sanitti itti cichee itti xiiqee gara fuulduraatti deemee saba biraatitti dabarsee sabni kun akka saba biraatti gadi ta'u hojjetan keessaa wanni kun hedduu waan yeroo hedduu nu mudataa jiru jechuudha. Nama qabsaa, nama goota saba kanaaf hojjete gaafa inni dogongora wayii dalage yoo nuti itti duulle deemee saba biraa wajjin nutti as duula jechaadha. Xiiqee bakka deeme sanii bakka dogongoraa sanitti itti cichee itti du'a. Seenaa Oromoo balleessa jechuudha. Sababni isaas seenaa Oromoo beeka namni kun. Goonni Oromoo, hayyuun Oromoo seenaa Oromoo waan beekuuf yoo diina waliin deemee itti cichee nurratti dalage Oromoo kana wanta biraatiif saaxila. Kanaaf beekaa kenna, hayyuu kenna yookaan immoo wallistoota kenna, artistoota kenna gaafa isaan dogongoran dafnee itti duuluu osoo hin taane qabannee hammannee gorsinee deebi'uu barnoota osoo godhanneen jedha. Mee ammas wallee haaraa amma Saaliyaan baafte keessaa waa xiqqoo isiniif dhageessiseen deebi'a. Walleen amma baasti kun wallee ajaa'ibaati. Irra hedduun keessan hin jaalanne, anas dabalatee hin jaalanne. Garuu walleen amma baasti kun akka walleewwan duraanii ka darbaniiti miti. Walleen ammaa kun wallee standardii isaan akkaataan itti sirbame, akkaataan muuziqaa itti taphatan, akkaataan namoonni isii itti wanta jedhamtu ajaa'ibatti malee baasii waan qabduuf buusii mootummaarraa waan argattuuf kiliippii kana bareechitee hojjette malee walaloo fi yadaloon isaatu waliin dha'u. Walaloon isaa waliin dha'u. Dhuma isarratti yoo dhageeffattan xiinxallitanii walaloo kana yoo dhageeffattan xiiqiidhaaf morkaaf sirbite malee walalooyuu hin jedhamu. Dubbima haasawuma garaagaraa walitti fiddee abbichuma ittiin faarsuuf laga Abbaayyaa kana ittiin faarsuuf fidde malee yeroo hatattama keessatti daddaffi irratti Saaliyaan wanta ajaa'ibaa hojjette jedhanii haa yookaan kun itti duuluuf yookaan ammoo kun isii cinaa haa dhaabbatuuf hojjette malee walaloo fi yadaloon isaatu waliin dha'u, walittuu hin galu. Garuu akkaataan itti hojjetame, tooniin isaa, kilaasikaaliin isaa, meeshaan taphoota akkaataan isiin itti akti goote hedduu namatti tola. Nama akkanaa qabaachuun ammoo nama boonsa. Garuu gama walaloo fi yadaloo isiitti yoo deemne hedduu du'aadha, dadhabaadha homaayyuu miti. Namoonni dandeettii walaloo barreessuudhaan, namoonni dandeettii yadaloo uumuudhaan qaban asirratti yaada isaanii osoo kennanii wanta ajaa'ibaa dhageettu. An hanga kiyyatti hanga humna kiyyaatitti hanga xiinxalletti zeeroodha jecha, zeeroodha. Homaa wanta hin qabu. Garuu wanti isiin dabarfatte hiika qaba. Wanti isin abbichuun biyya gara fuulduraatti oofaa jira. Badhaadhina jettee badhaadhina faarsi. Mee walalootti sirba kana dhageeffannee deebina. Ammas na faana tura. No
akkuma dhageettan walaloo fi yadaloon isaa akka manan dhohin akka waliin fuune argitanii jirtu jecha asirratti wanti hubatamuu qabu wanti beekuu qabdan daddaffii keessatti akka Hayilee Gabrasillaasee daddafee wanta tokko godhe sanitti waa godha yookaan ammoo akka Teedii Afroo gaafa Hayilee Gabrasillaasee fiigicha mo'ate dafee wanta godhe Qananiisaan mo'ate dafee sirbi wallee gadhiise sanitti wallee gadhiisee ittiin beekama jettee ittiin ariifatte malee wallee itti yaadamee yookaan itti yaaddee hojjattee miti walaloo fi wanta isaa irraa hubachuu dandeettu. Wanti isin dabarsuu barbaadde injifannoo lammaffaa injifannoo aduwaadha akka gaafa aduwaa xaaliyaaniin biyya keessaa gootummaa kennaan ariinetti ammas abbaayaan mo'annee jirra jechuudhaan achirratti faaruu faarsitee jirti. Faaruu isin faarsitee kana keessatti namni kenna ijoolleen kenna hedduun itti gammachuu hin qabnu anas dabalatee garuu maaf gammachuu maaltu gammachuu nu dhoorga. Layni kuni yoo nullee fayyaduu dide nu fayyaduu jenna nu fayyada akkatti nu fayyadu qaba yoo nullee hin fayyamne namoota achi keessa jirantu fayyadama warroonni achi keessa jiran warri fayyadaman faayidaan isaanii faayidaa kenna jennee amanuu danda'uu qabna. Maaliif wanta isaan oomishan Afrikaa achi keessa oomishametu gara biraallee dhufee nullee nu fayyaduu danda'a. Yoo biyyi sun guddatte nullee jala wajjin guddachuu dandeenya. Yoo biyyi sun jiraatte nullee achi keessatti kabajamne nyaannee dhuunee quufnee uffata gaarii uffannee jiraachuu dandeenya. Yoo Afrikaan gurguddaan tarbaayila san fayyadamee uumamee achi keessatti kophee gaarii uffata gaarii jiinsii gaarii leezara gaarii oomishan nullee achirraa bitannee itti fayyadamna wanta achi jirutti nu fayyada wanta achi keessatti uumamu faayidaa biyyattii san keessatti uumamu jibbuun nurra hin jiraatu. Isiin ammoo abbaa feete afaarsitu abbaa feete jala haa deemtu yoo nuti callisnee irraa gorree deemne booda gaabbitee sheenoftee gara kenna gara haqaatti gara sirriititti deebi'uu dandeetti. Yoo nuti ammoo itti duulle ciccitee garumatti jirtu sanitti dabartu waan ta'eef wanta akkanaa irraa osoo of qusanne hedduu barbaachisaadha. Mee ammas walle masii kanarraa gabaabsee isin dhageessise keessatti ammoo waa hubadha keessatti waa xiinxalla walumatti duuluu dura walumatti girrisuu dura walumatti deemnee roorroo walirra darbuu dhakaa walirra darbuun duratti wanta tokko hubachuun hedduu barbaachisaadha. Oromoon gadaan bula, Oromoon sirna gadaatiin bula, Oromoon safuu qaba, Oromoon kabaja walii qaba, naamusa walii qaba yoo jenne abbaan fedhe deemee bakka fedhetti haa galu, duuka galuu hin qabnu, duuka girrisuu hin qabnu, duuka deemuu hin qabnu. Yoo dandeenye gorsoota babbareedaa mimmiidhagoo jechoota mimmiidhagaadhaan ka isii hawannee ofitti as deebisuu ati teenna. Orma nurraan ta'in jennee ofitti qabannee as deebisuudha. Kenna ka ta'e kan harkifnee ofitti deebisuudha. Ormi fakkeenyaaf Somaalee yoo fudhattan warruma amma Abashaa kana yoo fudhanne nama jegna tokko nama goota tokko kenna jedhanii fudhatan. Somaaleen Teediin Afroo kenna jedhaa turte. Sababa inni addunyaa irratti Afrikaa irratti beekame jechaadha. Somaaleen Teedii Afroo kenna Somaaleedha jedhaa turte jechaadha. Kanaaf nullee jabaa kennaa mi jennee ofirraa dhiiburra ati kenna ati cimaa kenna si jaalanna si kabajna kootuun tas deebi akkuma kalee hojjetaa turte har'as nu hojjedhu jennee ofitti as qabachuun hedduu barbaachisaadha. Mee gara walleettiin isin dabarsa wallee kana dhaggeeffadhaati ni deebina. Waa'ee walaloo fi walaloo isiitii fi yadaloo isii nan gaafatina amma duras dubbadhee jira. Alumaa galatti maal jechuun barbaada? Akka sabaatti akka namaatti akka uummata bal'inaa fi heddumina qabnutti nuti ebalu Saaliyaan nurraa baateef yookaan Jaafar Alii nurraa achi garagaleef yookaan ammoo namni tokko namni angorra jiru Oromoodhaaf karaa sirriitiin hojjechuu dhabeef duula irratti godhuun osoo hin barbaachifne karaa sirrii ta'een yoo ta'e gorfannee deebisuu yoo hin dandeenye ammoo irraa dhiifnee qabsoo keenya karaa godhamuu qabuun qabsoo keenya godhuudha. Namoonni nurraa fottoqan sun wayiif nurraa fottoqan. Fakkeenya Saaliyaa Saahimii namni akka isiititti ABO'dhaaf yookaan adda bilisummaa Oromootiif mallaqa sassaabaa ture buusaa ture. Miidiyaa kanarratti Facebook irratti haga gadi buutee akka ijoollee didiqqootitti iyyitee xiqqaachuudha sadarkaa san hundarra geettee turte jechaadha.
garuu maaltu isii argannaan gara kanatti deebite tarii itti fakkaate gaafa jijjiiramaa jala buutee jirti achi booda immoo faayidaa argatte faayidaan isiin argatte sun isii butuu mala kanaaf namni tokko erga bitamee erga fudhatamee akkaataa itti deebifnu barbaaduudha malee itti duuluun achumaan akka namni sun cichee gara sanitti deemu gochuun hedduu barbaachisaa miti egaa xiinxallaan kee kanarraa isa fakkaata an kan isin faana ture mootii miidiyaadha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan irra deebiidhaan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina horaa bulaa deeba